Ashama akkam jirtu hordoftoota koo nagaamii dhimma har'aaf irratti xiyyeeffadheen isin dhiyeessaa hanga xumuraatti akka waliin turtanii hordoftaniifin kabajaan isin affeeree turtii gaarii. Xiyyeeffannoon koo har'aa dhimma sirna nyaataa irratti. Itoophiyaan biyyi keenya dhimma sirna nyaataa irratti xiyyeeffachuudhaan gidduu kanaa waltajjii idil addunyaa guddaa tokko keessummeessitee jirti. Waltajjiin idil addunyaa kun yaa'ii sirna nyaataa lammaffaadha. Yaa'iin sirna nyaataa lammaffaan kun Itoophiyaatti kan keessummeeffame sababa malee miti. Ga'umsa Itoophiyaan horachaa jirtu sababeeffachuudhaan akka ta'e ni beekama. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii Itoophiyaan yaa'ii kana akka keessummeessituuf kan murteesse ejjennoo kan qabate sababaan akka ta'e ni beekama. Itoophiyaan sirna nyaataatiin of danda'uudhaaf carraaqqiin taasisaa jirtu. Kanaaf akka meedaalli tokkotti fudhatameera jechuun ni danda'ama. Waggoota darban keessa wabii nyaataa mirkaneessuudhaaf carraaqqiin mootummaan Itoophiyaa taasisaa ture akka yaa'ii kana keessummeessuuf kan isa filachiise ta'uunsaas ni amanama. Hundumaafuu Itoophiyaan oomisha qamadii babal'isuudhaanis ta'ee misooma ashaaraa magariisaa waggaa waggaadhaan itti fufsiisuu danda'uun ishii sirni nyaataa akka mirkanaa'aa deemuuf biyyaaleen addunyaas akka Itoophiyaa irratti xiyyeeffatan taasiseera jechuun ni danda'ama. Muuxannoon Itoophiyaan yaa'ii kanarraa argattu gara fuulduraatti shoora guddaa gumaachaaf jedhameet yaadama. Hundumaafuu sirna nyaataa jechuun maal jechuudha? Dhimma kanarratti xiyyeeffachuudhaan OBN Biiroo Qonnaa Oromiyaa irraa ogeettiin dubbiteen jira. Akka hordoftaniif isin affeereera. Turtii gaarii. Sirna nyaataa jechuun maali kanarraa eegalu? Sirni nyaataa yookiin nutriishiniin saayinsiidha. Saayinsii waa'ee nyaataa walitti dhufeenya nyaanni fayyaa fi qonna wajjiniin hawaasa wajjiniin qabu qorata. Akkasumas nutriishiniin yookiin sirni nyaataa fudhannaa nyaataa akkaataa fedhii qaamaa giddugaleessa godhateen taasifamudha jechuudha. Sirni adda addaa hiikaa adda addaa kennaa fi kanaaf sirna nyaataa yookiin nutriishinii hoggaa jennu fudhannaa nyaataa akkaataa fedhii qaamaa giddugaleessa godhateen taasifamudha jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Namni waanuma arge nyaachuun qabu, waan qaamni isaa barbaadu nyaachuu qabaa jechuudha. Fakkeenyaaf amma akka naannoo keenyatti nyaanni barame midhaan idilee yookiin midhaan dheedhii irra deddeebiidhaan nyaachuudha jechuudha. Qaamni keenya immoo sammuun haa ta'uu, ijji haa ta'uu, qaamni keenya hundi nyaata gosa adda addaa barbaada. Kanaaf qaamni keenya fayyaa akka ta'uu fi namni akkaataa qaamni isaa barbaadu sanitti nyaachuu qaba jechuudha. Nyaanni kun akkamitti argamuu danda'a? Nyaanni kun biiroon qonnaatiif kaayyoo guddaan inni dhaabbate hawaasa kanaaf nyaata argamsiisuudhaaf nyaata kana hawaasni oomishee ofiisaatiif nyaachuu danda'a jechuudha. Oomisha irraa argachuu danda'a. Akkasumas immoo warri oomishuu hin dandeenye immoo galii qabanii nyaata gosa adda addaa nyaachuu qaba jechuudha. Nyaata gosa adda addaa kana dhugaa innis garee mataasaa qaba yookiin gartuu mataasaa qaba. Nyaanni gartuu tokkoffaa irratti midhaan idilee warra jedhaman kunniin warra madda anniisaa ta'an keessattuu midhaanota biilaa kan akka xaafii, qamadii, garbuu, midhaan agadaa waan akka boqqolloo, mishingaa, midhaan hiddaa waan akka qooccoo yookiin warqii seennuun, dinnichaa kana of jalatti hammataa jechuudha. Midhaan idilee hoggaa jennu midhaan dheedhii warra jedhaman immoo warra madda pirootinii ta'an fakkeenyaaf kan akka baaqelaa, atara, shumburaa ta'uu danda'u jechuudha. Kanneenis kan biraa kuduraadha. Kuduraaleen immoo kuduraalee halluu magariisa fi keelloo qaban kan akka timaatimii, raafuu maraa, raafuu gurraacha waan kana fakkaatan qaaraa kana of jalatti hammataa. Gartuu muduraalee warra jedhaman immoo waan akka muuzii, burtukaana, abukaadoo, maangoo, ananaasii kanneen of jalatti hammataa jechuudha. Bu'aa beeladaa. Bu'aan beeladaa kun immoo waan akka killee, foon of jalatti hammata. Midhaan zayitaa waan akka saliixii, nuugii, talbaa kan of jalatti hammata jechuudha. Kanaaf namni yoo akka haala agrookooloojii yookiin akka haala qilleensa naannoo isaati irratti hundaa'ee qonnaan bulaan kan oomishee itti fayyadamuu qaba jechuudha. Namni qonnaan bulaan taanes yoo ta'e immoo agrookooloojii yoo qonnaan bulaas ta'e agrookooloojiin isaa kan hin eeyyamne gartuulee nyaataa ja'an kana keessa akka qajeelfama nyaatallee ni qabna itti fayyadamuullee yaabannuu malee qajeelfamni nyaata Itoophiyaa akka jedhutti gartuu nyaataa ja'aniin amma tarreesse kana keessa namni tokko nyaata si'a tokko nyaatamu yookiin maaddii tokko irratti dhiyeeffatee nyaatutti gartuu nyaataa 4 dhiyeeffatee nyaachuu qaba jechuudha. Sa'a 24 yookiin guyyaa tokko keessatti immoo gartuu nyaataa 6 nyaachuu qaba jechuudha. Fayya buleessa ta'ee humna qabaatee jireenya isaa
haala barbaachisaa ta'een akka gaggeeffatu gartuu nyaataa jaanu kana guyyaatti nyaachuu qaba jechuudha. Kan saayinaa tokko irratti nyaachuu qabu immoo gartuu nyaataa 4 jechuudha. Amma fakkeenyaaf siree irratti namni tokko caljedheetuma waanuma argate nyaachuu yookaan baay'inaan amma qonnaan bulaa ta'e yookiin daabboo nyaachuu danda'a yookaan firfirii nyaachuu danda'a waan adda addaatu nyaatama jechuudha. San gochuurraa kan wajjin akkamittiin gartuu nyaataa arfan kana siree irratti amma fakkeenyaaf yoo midhaan idilee amma fakkeenyaaf daabboo nyaatee bahuu seenam isa bichaa yoo nyaate fayyaa qofa yoo nyaate fayyaa ta'uu danda'u jechuudha. Kanaaf haala ittiin killee tokkicha biratti dabalachuu danda'u, haala ittiin raafuu biratti dabalachuu danda'u, muduraalee yoo danda'e muuzii illee yoo ta'e abukaadoo illee yoo ta'e biratti dabalatee gartuu nyaataa jaarsan keessa 4 argachuu akka qabu. Laaqana irrattis akkasuma waan ganama nyaanne san gartuu nyaataa ganama nyaanne itti dabalatee itti yaadee to'ii karoora nyaachuu qaba jechuudha. Kuduraalee amma fakkeenyaaf yeruma hunda naannoo bara keenyatti kan barame iddoo qocoon baay'inaan nyaatamutti raafuu irra godhatee ganamas galgalas nyaachuudha. Garuu kuduraalee halluu adda addaa qabanillee nyaachuun fayyaa keenyaaf murteessaa waan ta'eef kuduraalee muduraalee halluu adda addaa qaban biratti dabalatee guyyaa tokko keessatti gartuu nyaataa 6 nyaachuu qabaa jechuudha. Kanaaf akka qajeelfama nyaata Itoophiyaa kanatti hundumtuu amma nyaatamuu qaba. Amma biddeen nyaachuu yoo jalqabne biddeenuma san irra deddeebinee shiroodha nyaachuu. Shiroon sun amma midhaan dheedhii jalatti ramadama. Isaan shiroo furdaan ilfaan tokko gahaadha jechuudha. Nama tokkoof rikomendeeshinii yookiin ajaja qaba akka qajeelfama nyaata Itoophiyaatti. Aannan keessaa amma aannan itti fayyadama bu'aa beeladaa kana qabaachuu baannu malee aannan namni tokko guyyaatti birdiqqoo giddu galeessa 2 dhuguu qaba. Killee yoo ta'e qilleen tokkichi nama tokkoof gahaadha. Rakkoon niwutirishinii sirrii hin taaneef illee kan nutti fiduuf sababa hawaasni amaleeffannaa hin qabneef nyaata bu'aa beeladaa kana irra caalaa gurguruutti waan kaatuuf. Foonis yoo ta'e naannoo xibsii isa jennuun isa waaddii giraama 60 jechuudha gara. Sirna nyaataa yookaan immoo soorata wal qabateetiin hojiin hojjetame maal fakkaata akka Oromiyaatti jechuudha gama kanaan. Biiroon qonnaa haala sirna nyaataa yookiin niwutirishinii hawaasaa fooyyessuudhaaf hojiilee gurguddoo baay'ee hojjetaatii jira jechuudha. Hojiilee gurguddoo kanas paasweedhaan yookiin karaalee inni irratti hojjetuudha adda baasnee yoo ilaalle karaa tokkoffaan oomishuudhaan jechuudha. Nyaata kana hawaasni oomishee akka itti fayyadamu. Oomishaa fi oomishtummaan nyaata gosa adda addaa akka dabalu taasisuudha. Nyaata gosa adda addaa ugaan jedhu gartuulee nyaataa jaarsan jechuudha akka oomishuu taasisuudhaan jechuudha. Haala agirookoolojii isaatii irratti hundaa'uudhaaf. Oomishaa fi oomishtummaan nyaata gosa adda addaa kun immoo akka dabalu taasisuudhaaf fakkeenyaaf inisheetiiwwan adda addaa bocee ta'ii irratti hojjetaatii jira jechuudha. Fakkeenyaaf muduraalee keessaa of dhanne abukaadoo irratti hojjetaa jira akka inisheetiiviititti kuduraalee keessas akkasuma timaatimii irratti faasii hojjetaa jira. Baay'eedha jechuudha. Fakkeenyaaf fudhachaa jira malee kallattiinis ta'e immoo harka caalaa qaawwa kuduraa fi muduraatti fayyadamuu kana qabna waan ta'eef inisheetiivii nyaata koo boroo koo akkuma biyyaatti labsamee ta'ii hojjetamaa jiraachuun isaa biiroo qonnaatu baay'inaan lafa qabsiisaatiira jechuudha. Mandubee isaatti namni magaalaa jiru namni baadiyyaa jiru boroo isaatti oomishee akka fayyadamu taasisuudhaan gama bu'aa beeladaatiinis oomishni isaa akka dabalu taasisuudhaan inisheetiiviiwwan akka maaddii guutuu faan akka bannoo jedhu maaddii guutuu akka dabalu oomishni maaddii guutuu san jalatti hammatamaan foon akka dabalu oomishni illee akka dabalu oomishni aannanii akka dabalamu baay'ee irratti xiyyeeffataatii jira jechuudha. Midhaan zayitaa soo fudhanne akka inisheetiivii ta'ee saliixii fa'aa irratti hojjetamaa jira jechuudha. Kana jechuun qonnaan bulaan kun midhaanota kana oomishee akka itti fayyadamu yoo gurgurellee galii isarraa argamu nyaata naannoo isaatiitti hin oomishne yookiin midhaan naannoo isaatiitti hin oomishne bitatee akka itti fayyadamuuf taasisa jechuudha. Tolee toora bilbilaa irratti argamuudhaan yaada bal'aa dhaggeeffattoota keenya biraan geettaniif ulfaadha isiniin jenna.